haa shamara koo waan tokko isiniin gorsame nama ijoollee riyaa abbaa manaa biyyaa qabdanii birrii keessan abbaa manaa keessanitti hin ergina. Waan harabe dhageessanitti waan shaashamanii irratti raawwatame. Intalli abbaa manaa isheef birrii ergiti. Itoo ergituu birriin ishee seeraan kaa'afiin jiru obboleessitti hima. Obboleessi birriin kee seeraan ala badaa jira, dafqi kee seeraan ala badaa jira, birriin ergineetti jedheetti. Gaafa kana abbaan manaa qeemii qabatee haaloo qabatee kottu har'a mana koo oolii jedheeni mucaa obboleessa ishee jalaa ajjeese. Argitani kanaafi gaafa ati dhaqxu waan barbaadde goota dhiiraa birriin ergin. Karaan yuus adda si baaseera. Ilmoon dhiiraa yoo irraa fagaattee haadha kee biyyaa baatee xiyyaara yaabbattee biyyaa baatee miti. Ituma achi jirtu maatii kee ilaaluu gaafa deemtu ammaati dhuftuutti bakka biraa argitan ilmoo dhiiraa jechuudha. Kanaafi yeroo hundumaa galaaniif dhiirri tokkodha. Gaafa dhufuus gaafa deemus hin beekamu. Kanaafi birrii keessan waan lama addunyaa kana irratti aga jirtanitti waan lama dhabina. Abbaa manaa kees dhabdee maallaqa kees waliin hin dhabin. Birrii dhiiratti ergitanii kana hojjanna jettanii hin karoorsin. Ganzab kaalle በሰማይ መንገድ አለ. Yoo maallaqni jiraate har'a galtee waan barbaadde dalagachuu dandeessa, fooqii ijaarrachuu dandeessa. Birrii keessan akkaawuntii keessan buufadha, kaawwadha, maqaa keessaniin kaawwadha. Haadha si deessee biran kaayi maallaqa kee dafqa kee biyya ormaa ijoollummaa keetti fixattee humna keetti fixattee fayyaatti dhabdee argatta. Obboleettii kiyya ruuzii baattee ruuzii kuntaala tokko si baachisanii si arrabsanii sitti tufanii maallaqa sana fiddee akkasiin humna kee fixxee itti faajjee qillaafta. Haati kee hamminaaf itoon ta'in ilmoo qabdu hunda qixxee laate hatoofi. Ilmoon darbamaa tokko fuudhee naa liqqeesse amma isheen dhuftutti itti dalagee jijjiirama jedhee sossobee harkaa fudhata haadha kee jala. Gaafa sanas akkasiin bilaasha ifaaja kee dhumu. Caal jettanii maallaqa bakka hin taanetti hin buufatina. Adara ilmaan Oromoo addunyaa mararra jirtan biyya Arabaa jirtan bakka hundumaa kan jirtan of eeggadha. Nuudha ijoollee biyya Arabaatti waan hundumaaf saaxilamaa jirra waan akka kanaaf jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Obboleettii koo bakka jirtutti Rabbi sabrii siif haa laatu. Egaa danda'uudha. የገደለው ባልሽ የሞተው አማችሽ ሀዘንሽ ቅጣጣ ከቤቴ ሳይወጣ ሰጀዳኒት ስቲ ተኤጅራ Rabbi si faalaaffisu yoo ilmoon irraa qabaattellee ijoollee makeenya dhashaashamannee jedhan wayyo Oromoo koo maga dhooftu bakka dhaqxanitti ammoo bichaa waanumaafu gorsi kun sin fayyada. Share copy link godhaati ijoollee Oromoo koo miskiinota biraa geessisa. Meeqatti nyaatamaa jirti yoonaka of eeggadha. Seriously asittis achittis nama naamaniina bakka ofirraa baa. Rabbi ndoom maal jedha kitaaba irratti beeku quraana keessan dubbisne affadee jechuudha. Barumsa jalqabeen quraana barachuu yeroon arganne bakka illee dhaabbata bakka hojii tokko arganne quraana barachuuf karoora qaba. Kan nama amanee abaaramaadha jedha kitaabni. Nama naamanina bakka soo attimanu eenyuyyuu naamanin. Nama dhiisi harka kee naamaniin jedha Rabbi bari. Harka kee mitaa birgaaf naamaniinii jedhamte kana caala barbaaddu akkasitti miidhamtu. Obboleeyyiin kiyya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Viidiyoon kun waan ajaa'ibeefin isinii hojjedhe jechuudha. Keessattuu jechuudha. Miidhamtuun akka biyya shamarran biyya Arabaa hin jirtu jechuudha. Miidhamtuun karaa hedduun miidhaan isimarra gaa jechuudha. Isinii galee keessaayyuu karaa bultiitiin kan miidhamu shamarran biyya namaa jiran jechuudha. Maaliif jennaan yeroo baay'ee jechuudha. Atiin kun biyya namaa keessatti qofanna qabee dhiifama. Biyya namaa keessatti waan dadhabdu osoo hin dadhabin maallaqa kana waan fiddu. Osoo hin dalagin maallaqa kana waan fiddu itti fakkaata jechuudha. Namoonni biyya jiran sirraa hin hubatan jechuudha.
maallaqa kee kan namuu sima nyaachuuf hama uummata jechuudha. Namuu sima nyaachuuf hama uummata. Garuu jechuudha atiin tun caammaa takka caammaa gaarii osoo hin bitatin caammaa ittiin hojjettu tana caammaa gaarii odoo hin bitatin jechuudha. Birrii tana qusannaaf of jijjiiraaf boru wayii godhadhaaf walitti qabadhe jechaaf biraa caammaa gaarii bitachuun kan luka keetiif ta'u garaa si nyaata jechuudha. Garuu biyya waan akkanaa rakkanne waan akkanaa nu godhaa waan akkanaatu akkana ta'e waan akkanaatu akkana ta'e yoo jedhan yoo san bidiggi gootee ergita jechuudha kaaftee fuutee. Kanaaf jechuudha obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha keessattuu warri biyya namaa jirtan nama hin amaninaa wallaahi nama hin amaninaa irra caalaa harka irra caalu jechuudha namni nama tokko malee jechuudha nama tokko malee kuuwwan faayidaa qofaaf fira ta'ee maaloo ta'ee alagaa ta'ee faayidaa qofaaf si barbaada jechuudha namni faayidaa qofaaf faayidaa irratti hundaa'e shamarra biyya arabaa yoo jedhan bakka birriif barbaadamtii jechuudha walumaa galatti. Kanaaf obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha of qusadhaa obboleeyyan kiyya of qusadhaa. Muka gara lamatti jige hin ta'inaa. Muka gara lamatti jige hin ta'inaa. Kanaaf obboleeyyan kiyya dhugaa rabbii maaliif jennaan birri keessanis dhabdanii humnas dhabdanii bultis dhabdanii booda irraatanii hafuurra jechuudha. Ammuma nama hin amaninaa maallaqa keessanoo ta'e ufumaa keessanii kaayadhaa waan godhattanis yoo ta'e ufumaa keessanii godhadhaa galaati lafa bitachuu barbaaddaa galii bitadhu deebi. Mana ijaarrachuu barbaaddaa galii ijaaradhuuti deebi. Namarraa woma tokko hin godhatin obboleettii tiyya namarraan woma tokko hin godhatin. Maaliif hojjetaa jirte achitti isiin birriin achi jira haa hojjettu teettee maal gooti galtee jedhanii ta'atasii kanaan naa godhaa jetteetti ergitu san kasi jalaa balleessu bichaadha jechuudha harkarra caalu. Kasi jalaa balleessu bichaadha haa hojjettu isiin ji'aan damuusa argatti. Nu asitti rakkanne akkana goona. Hojjetaa jirtii argataa jirtii mi jedhan. Taatoo irra naa olchaattee ergite sun wooma takka irraa siin ooltu jechuudha. Dhadhaa ibidda bu'e taata. Dhadhaa ibidda bu'e jechuudha. Yoo maatii gaarii ta'ee maatii akkaan